Guyyoota muraasa darban irraa eegalee hanga har'aatti oduu waa'ee jaldeessa xiqqoo biyya Jaappaan kanaa miidiyaalee gurguddoo addunyaa irratti bal'inaan tamsa'aa jira. Miidiyaalee gurguddoon akka Vogue, Forbes, Reuters, Agence France Presse, CNN, The New York Times, The Telegraph, Newsweek, NDTV, Fox News fi NBC fa'aa dabalatee miidiyaaleen kumaatamaan lakkaa'amanii fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa miliyoonaan lakkaa'aman waa'ee jaldeessa kanaa dubbachaa jiru. Dubbichi akkasii Paanchi jaldeessa xiqqoo biyya Jaappaan keessatti magaalaa Ichikawa keessatti argamtu bakka bineensonni itti agarsiifamanitti dhalate ture. Garuu haati isaa isa dhiistee deemte ni duute. Jaldeessi xiqqoon kun akka jaldeessota warra kaanii carraa haati isaa hammachuu qulqulleessuu fi waliin deemuun arganne. Yeroo tokko tokko jaldeeyyiin dubartootaa gurguddoon daa'imman haadha dhabaniif haadha ta'anii guddisaa turan. Garuu Paanchi carraan kun sanii waaqatte. Kana hubachuun hojjettoonni paarkii sanaa jaldeessa guddittii kan fakkaattu ashaangulliitii oomisha dhaabbata IKEA jedhamu kan ta'e tokko isaaf kennan. Akkuma yaadame Paanchi ashaangulliitii sana akka haadha isaatti ilaaluu jalqabe. Harka ishee harkisee bakka deemu hundatti wajjin socho'a. Yeroo tokko tokko yoo jaldeessonni gurguddoon isa miidhuuf yaalan gara ashaangulliitii akka haadhaatti ilaalu sanaatti jalaa baqata. Ishee hammata, waliin ciisa, waliin deema. Isaaf ashaangulliitiin sun haadha isaa deessee isaati. Yeroo tokko tokko immoo haadhota jaldeessota xixiqqoo biroo bira deemee akka isa simatan yoo yaalu garuu simannaa gaarii hin argatu. Kanarraan kan ka'e ashaangulliitii isaa qabatee ji'oota hedduu jiraate. Ta'iin kun akkamiin intarneetii to'achuu danda'e? Dhimmi kun yeroo dhiyoo kana daawwattoota paarkii sanaatiin intarneetii irratti maxxanfame osoo hin yaadamne xiyyeeffannoo miliyoonota harkisuu danda'e. Turistoonni jaldeessa xiqqoo ashaangulliitii biraa hin dhabne kana arguuf gara paarkii sanaatti yaa'uu eegalan. Pirezidaantiin IKEA Jaappaan illee ashaangulliitota wal fakkaatan hedduu fidee jaldeessa xiqqoo sanaaf kennuuf gara iddoo sanaa deebi'ee dhufeera. Kana malees obboloonni Ameerikaa miiliyoonarota ta'an Andrew Tate fi Tristan Tate jaldeessa xiqqoo kana fudhatanii kunuunsuuf $250,000 dhiyeessanii turan. Garuu gaaffiin isaanii hooggantoota paarkii sanaa biratti hin fudhatamne. Boodarra oduun gammachiisaan dhaga'ame. Jaldeessi dubartii guddoo maqaan ishee Saachii jedhamtu tokko Paanchiitti dhiyaatte. Jalqaba Paanchi amanuu hin dandeenye, itti siquu didee ture. Garuu yeroo dhiyoo booda Saachi dhugumaan akka haadha isaatti simachuuf fedhii akka qabdu hubate. Saachi immoo ashaangulliitii inni jaallatu san hin ganne waliin fudhattee akka ilmaatti isa kunuunsuu jalqabde. Amma Paanchi ashaangulliitii isaa qabatee haadha isaa haaraa Saachiin hammatamaa kunuunfamaa jira. Har'a seenaan kun dhimma Paanchii jaldeessa qofa osoo hin taane mallattoo namoota qofummaa keessa jiraatanii fi namoota sababa garaagaraan hawaasummaa keessaa qoollifatamanitti fudhatamaa jira. Suuraan isaa ashaangulliitii hammatee mul'atu fedhii jaalala deeggaramuu fi qofaa ta'uu ilmaan namootaa hedduu keessa jiru ni agarsiisa ta'a. Kanaafidha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman karaa Feesbuukii, Instaagiraamii, Tiiktookii fi Eksii kan waliif qoodaa jiraniif. Ashaangulliitiin dhaabbata IKEAtiin oomishame sunis barbaadamummaa argatee $19 irraa eegalee gabaa irratti gurguramaa jira. Jaalalli fi kunuunsi eenyullee ni barbaachisa. Bineensa xiqqoo illee maaf hin taane. Seenaa Paanchi kanarraa maal barattan? Kun giddoo baayogiraafiidha.